fuunee hordoftoota kabajamtoota wabiitiif nageenyi keenya isinaa ga'u jecha arras ifaa miidiyaa akkasuma Amboo miidiyaa ta'uudhaan dhufnee jirra. Egaa baga nagaan dhuftan isinin jedha obboloota koodii keessanuu hanaa dhufuu nooraa isinin jedha ifaa miidiyaa baga nagaan dhufte welcome. Ayye weltu jedheen jira wabi baga nagaan eegdee wabiituuf warroonni hordoftoonni wabiituuf kan taatan hundumti keessanuu akkam nagaa jirtu nuti nagaa keenya galata waaqayyoo jechaatoo egaa ka wabii like subscribe share gochaa walaa jajjabeechinu isiniin jenna warroonni wabiidha maamila taane maamila taasmaani wabii nu affeeruu keetiif guddaa galatoomissin jedha Ambootti dabarseen jira. Ayye galatooma ifa wabii galatooma hashama harka fuun jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii wabiitiif hundi keessanuu nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha jirra jirtu jenneerra egaa har'a stuudiyoo wabii keessatti deebinee dhufnee jirra namoonni wabiidhaaf haaraa taatan subscribe like share gochuudhaan obboleettii keenya kana bukkee akkasiin dhaabbattan gamu namaan isin affeeruu barbaada. Egaa wabiin maaluu qabattee dhufte yookaan wabiin maaluu gaafachuuf nu waamtee jirti walumaan kan ilaallu ta'a turtiin keessan nu waliin haa ta'u wabishaa. Ayye ifaa Amboo hundi keessan hedduun galatoomaa baga nagaan dhuftan isin jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan immoo gaaffii tokko isin gaafadha. Gaaffii sana ittiin bu'aarra ittiin hordoftoonni keenya shaa jedhanii waan darbe duuba deebiseen of duuba silaalchisa har'a dhiifama leenaa godhaati. Lalmi namaa tokko fuuldura nama laalchisaa hin ta'e of duuba ta'us hin deebisa. Dhiifama naaf gootee isin gaafadha. Okay. Ifaa miidiyaa. Atime akka carraa ta'ee jireenya kee dabarsite keessaatti yookiis jireenya mana barumsaa keessatti dhi'aa mudatu bakkeewwan garaagaraa keessatti bakki ati maaliifan shamara ta'ee dhiira ta'ee jiraattee silaa jettee wanti ati gaabbitee beektu jira jireenya kee keessatti yoo ta'e nuuf ibsi. Tole Amboo wabiiko gaafii bareeda ta'e na gaafattee gaafii gaafatamuu qabus jechuudha guddaa galatoomi. Injira eeyyen yoom jira onaan jettee ammaayyuu asiyyuu ta'ee biyyatti illee ta'ee injira jechuudha. Biyyatti mudannoo wayitti beektee mudannoo sunis maali? Haadha takka tuyyuu ilmoo ishee kasala biyya keenya hin beektanii ijoolleen baadiyyaas ta'ee katamaas ta'ee namoonni kasala gubaniitu kasala sanii ilmoo fi guddisaa turan ni jiru jechuudha. Namni cayyoo sun immoo akka tasaa ta'ee nu wajjumaan barattee nan beeka jechuudha. Odoo baay'annee deemnu harmeen isheetti dhufte jechuudha. Nu harmee ishee hin beekna. Achumaan itti dhufnaan harmee isheen tuni kasala baattee luka duwwaa deemti. Kan warra keenya eelee tolchitu jetti. Innaa haadha ofii saniin jechuudha. Guyyaa sanii dhugaa galee maazarii xiyyatti akkana jedheetti hime baay'ee ni booti jechuudha maazarii waan beektuufi. Kanaaf guyyaa sanuyyuu odoo dubartii taaneetoo dhalachuu baannee maaliif abbaan ishee suni kasala baatee odoo kan deemu ta'e yookiin abbaa kiyyatee irraa fuuti yookiin immoo innuyyuu baateetoo hin deemu kasalaayyuu baateetoo hin guddisu jechuudha dhibbatti abbaan ishee sun. Kanaaf bakka sanitti yeroo sanitti edaa dubartii ta'uun bakka ilmoo keetii yeroo tokko beektee waan tokko kaffaluuni yookiin aarsaa tokko kaffaluuni waan akkanaas jechisisa beektee mucayyoo sun garuuyyuu ugurillee hin geenye biyya ormaatillee dhuftee jirti haalli mijawwatu fi didee galteetuma gara biyyaatti heerumte haala haati ishee irratti guddiste san irratti jirti jechuudha hagamma garuuyyuu ani waan badaa tokko irra foo jiraatan waaqayyollee jaalatu namatti gammadu ani immoo mucayyoo sanitti nan gammade maaliif harka ishee argatte yeroo hundaa harka keessan argatte jechuudhaati. Kanaaf yeroo san ishiitti baay'ee tokkoon natti dhagahame jechuudha dubartii ta'uuni. Asitti illee yeroodhuma tokko fixadha dubbii Amboottan dabarsaa. Asitti illee immoo maal argiteeti yookiin immoo koonaan jettanii
asitti dhufeetu wanni ani hubameetu dubartummaa ta'uu kiyya jibbe hin jiru. Garuu iyyuu asitti erga dhufee dhiyeenya kana amboo miira keessa galtee jirta. Dhiifama anillee miira keessaa akka baatu jedheetiin inni keessaa bahee jirtudha. Miira keessa nama galtee iyyen. Mee asirratti amboo miira keessa galtee jirta sittiin deebisamee dubbadhu. Ifaa koo anatti deebisuu keetiif galatoomi. Miira keessaa wantichis nama gashaa. Maaliif yeroo tokko dhabinsi ilmoo keellee si kaachisa yookaan ilmoo keellee sitti saalfatti. Garuu dhabuu sana yookaan akkas ta'uu sana jaalattee miti haati sun kan akkas taate jireenyadha. Jireenyi biyya lafaa kun immoo yeroo hunda wal madaalee siif hin deemu. Kanaaf ishee guddisuuf jetteeti malee haati kun otoo naannoo sanaa baatee mana namaa Finfinnee galtee nama ishiin beekne faana jiraattee jecha kana keessummeessitee natti hin ulfaatu ammana. Maaliif? Adaattee jiraatti maaliif jiru ijoollee ofii guddisuu dhabuu isaanii olitti jiraatti. Kanaaf hin jiraatti. Namnis ishiin beeku maalis hin jettu of hin dadhabdu. Of tokkittii sana hin dadhabdu. Garuu iddoo sanatti ishiin wanti isheen of dadhabdee yookaan ijoollee koon bittimsu jecha jette sanaaf ilmoon ishee haadha koo miti jetteetti saalfachuun kuni du'adha. Baay'ee ulfaata. Namni firii facaase haammata jecha kee keessatti namni kufaatii nama tokko hin gammadu. Garuu har'a qamadii facaaste boru xaafii haammattu. Kanaaf kanumattis facaaftee haammatte jechuun ni barbaada obboleettii sanaani. Kanuma jedhaa ifaasitti deebisa. Itti fufi. Eeyyen dhugaadha. Maaliif miira keessa galuu kee arginaan sitti deebisa jechuudha. Asuma akka wabii teechisnee toofumaa keenya walirraa fuudhaa jirra. Wabii hin jirtu. Rakkoo qabu itti fufalee ifaa dhuguu wanta karaa bootti deebifnaa jechuudha. Ayyee asitti immoo iyyuu maal argiteeti dubartummaa keessa ta'uu jibbite honaan jettanii. Mana ani jiru kanatti argeeti miti galata waaqaa mana gaariin jira. Garuu iyyuu as dhiyeenya kana yeroo kanatti baasanii too jaalallee ofii jaaladhe jedhee bakka ba'aa dirasii baatee too maal jedhee fuudhee haadha manaatiyya jedhee waan bakka namni tokko haadha ofii wajjiniin abbaa ofii wajjiniin dabarsine jaalallee ofii wajjiniin haadha manaa ofii wajjiniin dabarsaa kan hundi wajjiniin dabarsanii as fuudhee too albee shunkurtiidhaan kattafan yookiin immoo albee horii tokkoon gorra'anii yoo nama gorra'anii maaliifii odoo dhiira ta'ee uumame jedheetu guyyaan itti hawwu guyyaa micayyoo eenyu maqaan ishee kan eenyu kan Kajjurmoo micayyoo akkas fakkaatu san TikTok irratti argeetoo dhugaa maaliin qabachuu dadhabde maaliifii wanni barbaaddellee hoo balleessite narraa deemi jedheeni samaanaa ofii yookiin nikaasaarraa buusee ofirraa gaggeessuu danda'a malee lubbuu ishii balleessuun inni waaqaa miti. Inni nama akkuma isheen lubbuu baattee jirtu innis lubbuu baattee jira. Deebi'eet immoo dheengadda daa'imni isaa jechuudha. Odoo isheen na dhiisi jettee tokko kadhattu ajjeesee jedhee mucaan isaa daa'imni sun waan arge dubbate jechuudha guyyaa kana. Maaliif odoo dhiira taate isheen illee odoo onnee jabduu qabaatte dhiira taate irraa fuuteet itti deebiste ta'a waan inni ittiin qalu san. Kanaaf yeroo san bakka micayyoo san suuraa ishii san argeetiin dubartummaa fi jajjibbe guyyaa san jechuudha. Guyyaa kana lamaanidha jechuudha inni kan dhugumatti dubartii maaliif hin ta'e dhaladhe jedheetu kan natti dhaga'ama. Tole ifaa guddaa galatoomii seenaa illee nuuf kaastee jirta akkasumas seenaa amboon illee akkasuma miira keessa galtee jirti. Dhugaadhaan miira keessa nama galcha maaliif jennaan ilmoon takka haati ishii deessee guddistee gaafa deebistee kaadduu baay'ee nama gaddisiisa. Kamiifuu ta'eera darbeeraas wanta akkasii waaqayyo nutti hin fidin kana booda biyya keenyatti hin fidini nutti illee nurraa haa qabu jechuun barbaada. Guddaa galatoomi ifaa koo amma immoo kallattiinumaan ambootti sin dabarsa. Amboo mi'attis maaliifan shamara ta'ee maaliifanii dhiira hin ta'in jettee gaabbitee yaaddee beektaa laata?
Hayyee wabiko galatoomi carraa kana deebitee naalaachuu keetiif galatoomi siin jedha. Guyyaan itti maaliifan shamarra ta'ee dhaladhe jedhanii jira. Eeyyeen si'a tokko si'a lama ni jira. Isa keessaa guyyaan hin daganne tokko yoo jiraate akka tasaa ta'ee naannoo keenya keessaa naannuma dhiyoodha, safaratti dhiyoodha. Abbaan mucaa sanaa irraa boqoteetu haati ishee sun nama biraatti darbitee heerumte. Kanaaf mucaan sun fira biraa hin qabdu. Fira abbaa isheetii walitti dhufeenya badaa hin qabanii. Dirqama haadha ishee faana jiraachuu itti fufte. Wanta abbaan biddeenaa ishee sun irratti godhu baay'ee ulfaataadha. Baay'ee. Daftee hin dubbanne baay'ee dhuunfachaa turte. Akkasumatti bifuma ishee gammachuudhuma dhabumsa ishee waan addaarraa kan ka'e naannoon ollaan maaliif jennee ijoolleen warrumti hiriyootaa gaafachuu eegalle. Akka tasaa ta'ee guyyaa tokko mucaa itti aantu tokkotti wanta akkasiitu mana keessatti na mudachaa jira jecha jedhu nutti himte. Baay'ee natti dhagahame guyyaa sana. Baay'een gaddes maafan shamarra ta'ee dhaladhee gaaftiin jedhee guyyaa calqabaatiif guyyaa sana. Maaliif mucaan kun otoo dhiira taatee jiraattee wanta kanaaf hin saaxilamtu. Deebitee immoo baateellee jiraachuu ni dandeessi. Waggaa 12 waggaa 13 baddeellee ilmoon dhiiraa tokko badee mana barandaa namaa jalallee buluu ni danda'a. Shamarri garuu buluu hin dandeessu. Kanaaf wanti kun yeroon inni natti dhagahame guyyaa calqabaatiif guyyaa sana. Guyyaa lammataa taateedhuma waan tokko ta'eenidha. Taatee sana kaasuu hin barbaadu. Aarsaadhuma naannoo keessatti akkuma namni tokko kaffalaa jirutti wanta kaffalaa jirre tokko jirame keessaa tokkodha. Wanta ta'e sana argeetan maaliif otoon dhiira ta'ee jiraadhee amma muradheen iddoo kana badeen iddoo sana deemee gala bakka sana guyyaan jedhedha. Taatee sana kaasuu hin barbaadu. Guyyaa sanadha guyyaan lammataa. Guyyaan dhumaa yookaan yeroon ani maafan dubara ta'ee dhaladhe jedhu obboleettiin koo ifaa miidiyaan kaasteetti. Waan baay'eedhaaf saaxilamti shamarri tokko. Akkasuma Finfinnee keessatti Hayimaanoot Badhaadhaa kan jedhamtu doktara kan taate mana mootummaa yookaan biiroo hojjettu keessatti haala sanaan wareegamuu isheerraa guyyaa sana guyyaan dubara ta'uu koo jibbe guyyoota kana sadanidha. Guyyoota kana hin dagadhu. Garuu jibbunus jaalannus kennaa Waaqayyo nuu kennedha. Ameen jennee nu fudhanna. Wantuma taatee lafa kanarratti yookaan taatee addunyaa kanarratti ta'utu akka nuti jibbinu nu godha malee dubarri warqiidha. Dubarri haadhaadha. Dubarri biyyadha. Dubartiin waan hundaadha. Kanaaf yeroo taatee hin taane arginu sanadha malee kan namni tokko waa jibbu lafumaa ka'ee hin jibbu. Siniin jechuu barbaada obboleettikoo wabii gaafii kee kun si deebiseera jedheenii amana. Eeyyan asirratti wanti xiqqoo dubbachuu barbaade ammallee wabiirraa fudhannee maaliif obboleewwan keenya yookiin immoo akkuma guyyoota muraasaa fi waan badaa tokko arginee dubartummaa keenya ta'uu jibbine san yookiin immoo wanna badaa yoo san irratti arginu isinillee akkasuma isin jibbina jechuudha. Kanaaf wantoonni namni tokko haala badaa kan yaadu ni jira. Viidiyoo kana argeetu haala gocha isaa sanirraa akka deebi'u asumaan dhaamsa keenya gara kaawwaneef immoo isinillee warri dhiiraa gama tokkoon oolaallee obboleewwan keenya ilmoo keenyaadha warraa keenyaadha waa baay'eedha jechuudha. Namni dhiiraatis obboleewwan keenya kan dhiiraatis isin jaalanna isin kabajna garuu yoo isin nu kabajjan isin nu jaalattanidha dhaamsa ifaa miidiyaatti. Ayyee ifaa galatoomi. Wabisha. Ifaa akkasuma amboo hedduu galatoomi. Amboon akkasuma yaada babbareedaa asirratti nuuf kaastee jirti. Waan ishee quunnamella akkasuma waan tokko yaada nuuf kennitee jirti hedduun galatoomi siin jenna. Anirree waa baay'een qabaniree lakkaa'ee fixuu hin danda'u garuu waa tokko dubbachuun barbaada.
guyyaan itti isa dhuma dubara ta'uu koo fi shamara ta'uu koo jibbee guyyaa mucaa koo da'uudha. Shamara ta'uu baatee maal miidhamte? Maaliif shamara ta'e jedhee guyyaan itti jibbee. Na dhugaati. Akka carraa ture yeroo sana mucaa koo jibbee miti mucaa kootti baay'ee gammada. Har'a baay'ee na gammachiisa. Eenyumtu wanta san keessatti baay'ee bakka eenyummaa fi hin jibba dubartummaa fi osoo hin ta'in. Garuu kanaan hin dagachuu hin dandeenye akka carraa ta'e abbaa warraa koo yeroo sana ani da'umsaaf maatii isaa bira deemee magaalaa biraatti hafee nama gargaaru waan hin qabneef maatii isaa bira deemee ilmoo bakkee itti waan tokko jireenyaaf hojjetu iddoo biraati inni achitti hafee garuu booddeerraa dhufuuf qophii ture jechuudha. Akka carraa ta'e otoo inni na bira hin dhufiin cimsuun koo na jalqabe jechuudha. Maatiin isaa immoo nama dawwaan akkasii bira ol seenanii hin ta'anii bakka namoonni naannoo sanii anaaf haaraadha bakka. Hundi isaanii anaaf haaraadha. Naannicha dhaqee gala malee akkasitti keessa taa'ee nan beekanii garaa koo namatti himachuu danda'uuti. Guyyaan sun hojjaa lamaanidha. Maal jedhama dafinoo miti. Lammaffoo waan biraati lammaffoo. Achi qarii roobii isaa immoo konkolaataan biyya sanaan dhufu. Konkolaataa argachuu hin danda'an yoo kan argatan galgala kan argatu. Garuu ciniisuun hojjaa lamaanii galgaladha kan eegale. Hin amma yoonaan jiru dhufuudhaaf makiinaa dhabe. Dhumarra garuu lafoo deemee dhufee yeroo inni dhufutti kaasaatiin deemee jira. Maaltu natti dhagaamichi keessatti inni dhiirri suni yaani wanti isatti ta'uun jiru iddoo barbaade jira. Yaani jibbaaf osoo hin ta'in hojiidhaafidha iddoo san kan jiru. Anis immoo maatii isaa filadhee maatii isaa bira waan dhufeef inni akkuma nani haadha jedhee waamamu inni abbaa jedhamee iddoo guddaa qaba jechuudha. Waamicha mucaa sanarratti. Dhugaadha rabbi waamicha mucaa sanarratti abbaa iddoo guddaa abbaa jedhameetu waamama. Garuu kan wajjin makaraa argee nama hin beekne san keessatti bakka baay'ee tokko dhukkuburraan kan ka'e. Kan shamara ta'uu isaa dogongoran jedhee bakka. Maaliif shamara ta'e jedhee guyyaan itti ofa baay'ee keessaa isa tokkodha. Ifaatti fufii dhaabbii irra badaatti kaasuun oolu. Sirriidha amboo wabii jecha tamma jette kuni namoota magaalaa gurguddatti keessa kan jiran gara Addis Ababaa yoo beektan Fisxuma Asfaaw kan jedhu kan yuutuubii hojjetu dursa maqaa haadha manaa isaatiin waama ijoollee isaa. Dursa maqaa haadha manaatii maqaa ijoolleetii achirraa maqaa isaati. Nama saduu nama afur argeen jira miidiyaa kanarratti namni akkasitti ijoollee ofii haadha manaa akkasitti xiqqoo ishee babal'achaa jira wanti akkasii sun jechuudha. Maaliif itti dhiyaatanii mana yaalaa wajjin seenanii yeroo ishiin deechuu arganii warroonni akkasitti galaafi jiru kuni akka wabiin barbaaddu kanatti ta'aa jira. Gara fuulduraa immoo gaafatti galteetu deessu mucaa kee yookiin mucayyoo ta'e akkas ta'uu danda'a. Hawwii gaarii. Ayyee galatooma. Hawwii osoo hin ta'in faakoo maaliif haalli yeroo sun turee nageenya qabu biyyis. Wanti itti walsi naagala wabii koo itti dhiphiinsa keessatti deebiin naagala. Na biratti argamu. Maaliif akkumatti jette makaraa bakka yookiin du'a qarqara geechee deebiteetu asii har'a akkasitti sitti dhagahame jechuudha. Kanaaf Amesaatti guyyaan kun ibsaa ifu kun dhiiga na fakkaata. Ibsaa adiin callisee ifu kun dhiiga wayii bakka akkasumatti fakkaata. Waan addunyaa biraa jiru. Shakkitee wallaalte Kiseef jedhii mucaa keessarra kaa'ani. Afuura 50 waliin baafadhe. Kalas bakka kanuma ka. Inna warri hin deemne nuuf galcha maaliif kun waanuma jirudha. Dukkana booddee ifa kan arganiif dhukkubbi yeroo xiqqoo booddee mucaa keessa dhungattu waan ta'eef nuuf galcha sodaachisa irratti hambuu koo abshe dhufaan beektu waan ta'eef.
Of kale wabii ibsana ilaalchiste. Wabii ta'u godha naafsii godhi qarqara tokkorra jira oma rakkoon qabu. Amboodhaas Ati kan jechaa jirtaa bulchi dhukkubaa ture yeroo naasamu naannaa si argaan ture. dhugaa keetti. Waan sirriin jira. Viidiyoo kana naffeera mucaa koo bakka gaafan da'u. Gaafa deechu viidiyoo laata. Garuu na abaaramte. Gaafa guddatu. Gaafa guddatullee akkanatti kokkolfaan na deecha yookaas hin jedha gaafatanillee viidiyoon kunis fayyadu jala hin qabin mucaa. No, kana obboloonni koo gorsa akkasii naa kennanii ani garuu garaa jabaadheetuma si da'een jedhaan inde. Jaartii wayii kan taawaan ta'eef haati abaluu sun maal ishiin akkanarraa jechuu danda'anis. Lakkin jedhaan. Maali wabii? Hoggaa sadeen har'aa immoo si arga. Hoggaa sadiitti dulloomta.